Akkam jirtu maatiiwwan taaddeetuuf kan biyya keessaa falateessanii barnoota keenya hordoftan barnoota keenya yeroo darbee keessatti waa'ee gaalee ka jedhu waliin ilaallee turree gaaleen immoo maal akka ta'e akkasumas immoo gosoonni gaalee meeqa akka ta'anii fi tokko isaanii viidiyoowwan darban irratti isiniif hojjedheetan jira. Maarree barnoota keenya yeroo darbee irraatii akka barnoota guddaa argattan abdii guddaa qabna. Har'a gaalee akkuma isiniin jedhee yeroo darbee garee afuritti qoonnee turree garee afur keessaatii garee 3 waliin barannee turre. Har'a immoo isa dhumaa isaa jechuun isa arfaffaa kan waliin barannu ta'a. Maarree warri maatii keenya taataan warra maatii keenya hin taaneef yuutuubii keenya sheer gochuu hin dagatinaa. Akkasumas immoo warri maatii keenya taataan barnoota nuti isiniif qoonnu kana hordofuu hin dagatinaa. Maatii ta'uu qofti gahaa waan hin taaneef barnoota nuti isiniif qoonnu kana akka hordoftaan ayaataan isin gaafannaa. Har'a barnoonni keenya gosoota gaalee keessaa isa dhumaa yookiin isa arfaffaa gaalee gochimaa ka jedhu waliin barannaa. Isa erga waliin barannee booda immoo akka dubbisuuf isiniif ta'utti gosoota gaalee arfansaayyuu bakka tokkotti isiniif qabadhee dhiyaadhaa viidiyoo itti aanuutiini. Kanaaf har'a kan waliin barannu akkuma isiniin jedhee gosoota gaalee keessaa isa arfaffaa kan waliin ilaallu ta'a. Kanaaf kallattumaan gara barnoota keenyaa. Egaa gosoota gaalee keessaa bakka afuritti qoonnee ilaalaa turre. Wantoota qoonne keessa immoo ibsasaa gadi fageenyaanii tokko gaalee sana viidiyoowwan tokko isaa viidiyoo isaa isinii hojjedheen jira. Maarree viidiyoo darban irraatii gaaleen maal akka ta'ee fi gosoonni gaalee immoo maal akka ta'anii akkasumas gosti isaa sun immoo maal akka ta'u fakkeenya isaa waliin isinii hojjedheen jira. Viidiyoo darban irraa ilaalaa isiniin jennaa. Har'a isa dhumaa mata-duree gaalee gochimaa ka jedhu waliin ilaallaa jechuudha. Kanaaf barnoonni keenya irraa gaalee gochimaa jedha. Gaalee gochimaa kana maal jedhaa? Mataan gaalee kanaa moo gochimadhaa jedha. Mataan gaalee kanaa gochimadhaa jedha. Kana jechuun gochima jechuun waan raawwatame tokko eessatti akka raawwatame maal akka raawwatame maal agarsiisa kan jedhu jechuudha. Waa'ee gocha waa'ee namni tokko yookiin wanti ta'e tokko raawwatee gochima gaalee gochimaa jenna. Isinii galee gaalee gochimaa jenna. Kanaafi fakkeenya kana mee ilaalaa. Namicha bayeessaa jedha. Namicha bayeessa jedha. Namicha ba'eessa kan jedhu kun maal agarsiisa? Gochimni kana maal agarsiisa? Amala agarsiisa. Kunoo namicha ba'eessa jedha miti. Namicha ba'eessa. Gochima gaalee kanaa maalidha jennaa? Amala nama kanaadha kan inni agarsiisu. Ba'eessa. Namni sun nama gaariidha. Nama namatti tolu. Kanaafi waa'een namicha sanaa maaliin beekamaadha? Amalaan beekamaadha. Gocha namicha sanaa maaliin beekuu dandeenya jechuudha? Amala isaatiin beeknaa jechuudha. Ba'eessa nama gaarii akka ta'e kan agarsiisudha jechuudha. Kanaaf namicha ba'eessa jedhee barsiisaan keessan qormaata yookiin abbaltii irratti yoo isiniif fide maal jedha? Kana keessaatii namicha ba'eessa kan jiru gaalee gochimaatii jedha. Gaalee gochimaa yoo haa ta'u malee maal agarsiisaa isiniin jechuu danda'a. Kanaaf namicha ba'eessa yeroo jennu maal namichaa ilaalaa jirra? Amala namichaa jechuudha. Alaa kun amala. Isinii galee kanaafi gaaleen gochimaa kan baay'ee salphaate haaluma salphaatiin kan hubachuu dandeenyudha jechuudha. Fakkeenyi inni lammaffaan immoo maal jedhaa? Intala salaalee jedha. Intala salaalee. Kun immoo maal agarsiisa seetani? Intala salaalee jedha miti. Gaaleen gochimaa kun maal agarsiisa? Maaltu raawwate? Bakka agarsiisaa jechuudha. Bakka. Isinii galee intala salaalee bakka agarsiisaa jechuudha. Karaa biraatiin jechuudha. Maaliif? Maqaa biyyaa kan agarsiisuu jechuudha. Intalli kun kan eessaadha? Intala salaaleeti. Intala salaalee jedha. Kanaafiyyuu bakka agarsiisaa jechuudha. Wantoonni akkasii maal jedhamu? Gaalee gochimaa jedhamu. Isinii galee gaalee gochimaa jedhamu. Kanaafi inni dhumaamoo maal jedhaa? Caalaan buna bareedaa bitee jedha. Baay'ee gaariidha.
Caalaan buna bareedaa bite. Caalaan buna bareedaa bitee kan jedhu keessatti gochima maal jedhu agarsiisaa. Kana koomentii jalatti naa barreessaa. Gochima maal jedhu agarsiisaa. Caalaan buna bareedaa bitee jedha. Akkuma fakkeenya armaan olitti isin hojjedhe fakkeenyaa fi ani namicha bayeessaan jedhe. Namicha bayeessa jechuun gochima kana maal agarsiisaa? Amala agarsiisa. Amala agarsiisaa jechuudha. Akkasumas fakkeenya lammaffaa irratti maallaa intala salaalee jedha. Intala salaalee kun maal agarsiisaa? Bakka agarsiisaa jechuudha. Bakka agarsiisaa jechuudha. Kanaaf isin immoo koomentii irratti maallaa barreessitu? Caalaan buna bareedaa bitee jedha. Caalaan buna bareedaa bitee. Kana maal gootu? Akkuma fakkeenya kana hojjedhetti naa ibsaami. Gaalee gochimaa maalidha kun? Gochimaa akkamiiti? Isa kana itti yaadaatii barattoonni keenyas warri waa'ee gaalee gochimaa isiniif galesi yaalaan isinii jira. Yaaluun baay'ee gaariidha. Kanaaf yoo yaaltan gaariidha jedhee yaada. Qormaata irratti illee isin fayyaduu danda'a. Akka beekumsa waliigalaatti isinii gargaaruu danda'a jechuudha. Kanaaf mata dureen keenya irraa akkuma isiniin jedhe waa'ee maalidha? Gaalee gochimaa. Gaalee gochimaa. Gaalee gochimaa maalla? Mataan gaalee kanaa ammoo gochimadha jedha. Irra deebi'a. Mataan gaalee kanaa ammoo gochimaadha jedha. Faakaanaa fakkeenya. Faakaanaan kun kottoonfachiistuudha. Sirna tuqaalee keessatti maallaa? Tuqaatu tajaajilaa jennee barannee turre. Waa'ee sirna tuqaalee keessatti namoonni haaraa taatanii kun adda isinitti hin ta'ina. Fakkeenya jettanii guutuu caalaa kottoonfachiistanii sirna tuqaalee keessaa tuqaa fayyadamtanii faakaanaa jettanii fakkeenya jettanii dubbistuu jechuudha. Akka kanaatti qabachuu dandeessu jechuudha. Kanaaf inni itti aanu immoo maal jedha fakkeenyi gaalee gochima kana? Namicha bayeessa. Namicha bayeessa. Namicha bayeessa. Namicha bayeessa kan jedhu kun immoo maal agarsiisaa? Amala agarsiisaa jechuudha. Amala agarsiisaa jechuudha. Inni lammaffaan immoo maal jedhaa? Intala salaalee. Intala salaalee. Intala salaalee hima jedhu kana keessatti gaaleen gochima kana maalidhaa? Bakka agarsiisaa jechuudha. Bakka inni hammattuu kana keessa kaa'e kuni gochima hima kana kan agarsiisu jechuudha. Bakka agarsiisaa jechuudha. Kanaaf intala salaalee yeroo jennu maal agarsiisa? Gochimni gaalee kana bakka agarsiisaa jechuudha. Inni dhumaan immoo maalaa? Caalaan buna bareedaa bitee. Caalaan buna bareedaa bitee. Egaa caalaan buna bareedaa bitee kan jedhu kana keessatti maal agarsiisa? Gaalee gochimaa maal agarsiisa? Isa kana maalan isiniin jedhee koomentii jalatti nuu barreessaa isiniin jedha. Kanaaf immoo barnoonni keenya har'aa kan asirratti goolabnu ta'a. Gosootawwan gaalee akkasumas gaaleen maal akka ta'ee fi gosa gaalee tokko isaanii arfan isaaniiyyuu waliin barannee jirra. Marree wantoota waliin baranne kana barnoota guddaa akka irraa barattan abdii guddaan nan qaba. Kanaaf immoo ammas illee waa'ee gaalee kana barattoonni keenya viidiyoo garaa ilaaluu irraa bakka tokkotti akka qo'achuuf isiniif ta'utti al tokko irra deebi'ee viidiyoo kana hundasaa isiniif gadhiisaa. Kanaaf barnoonni keenya kan asirratti goolabamuu ta'a. Gaalee asuma irratti xumurree gaaleen haaraa isiniif hin ta'u. Waa'ee gaalee kana hiikasaa fi gosoota isaa akkasumas immoo gosti gaaleen sun maal akka ta'an fakkeenya waliin hojjennee jirra. Barnoota guddaa akka irraa barattan abdii guddaa qabna. Kanaaf warri maatii keenya taatan warra maatii keenya hin taaneef yuutuubii keenya sheer gochuu hin dagatina. Akkasumas immoo sheer gochuu qofa osoo hin taane warri maatii keenya taatan barnoota Taaddee Tuub isiniif qooduu. Kana aayataan hordofaa. Sababni isaas akka isiniif galuu fi qubee irraa kaasnee kan adda nageenye qubee marraa kaasneeti. Qubee afaan Oromoo walitti finneetu kunoo adda nageenye jirraa. Akka mammaaksa maal jedhudha? Qunceen wal gargaartee arba'iiti jedhu. Kunoo wal gargaarree qubee irraa kaanee kunoo iddoo kana geenye jirraa. Ammallee yuutuubiin kun gara guddaatti isiniif imalaa jira. Keeyyata gaafa gallu erga keeyyata finnee booda immoo yuutuubii kanarratti barnoota afaan Ingiliffaa kan waliin eegallu ta'a. Kanaaf warri yuutuubii keenya taatan warri maatii yuutuubii keenya taatanii
yuutuubii keenya hordofuu hin dagatinaa. Akkasumallee sheer gochuu hin dagatinaa. Hirmaannaan keessaan nu waliin haa ta'uu. Barnoonni keenya har'aa kan asirratti goolabnu ta'a. Waan nu dhaggeeffattaniif guddaa galatoomaa isiniin jennaa.